Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu imala seeraan alaa gara USA seenuuf godhamu laalchisee akeekkachiisa egeree keessan hin balleessinaa jedhu baasee jira. Ambaasaadar Ervin Mesingaa ibsa akeekkachiisaa baasaniin mootummaan Ameerikaa godaansa seeraan alaa irratti duulaa jira jedhanii jiru. Ameerikaa nagaa qabdu jabduu fi badhaatuu gochuuf pirezidaanti Trump seerri immigireeshinii USA eegamuu mirkaneessuutti jiru jedhan Mesingaan. Seeraan ala dachee USA seenuu fi achi turuuf yaaluun adabbii cimaa qabas jedhan ambaasaadarichi. Karaa seeraan alaa USA yoo galte viizaa argachuuf yoo kijibde hayyama malee hojii yoo hojjetta ta'e yeroon viizaa kee erga raawwate achitti yoo argamte adabbii cimaatu jira. Adabbiiwwan kunneen yoo ibsan hidhaa bu'uu, dirqiidhaan biyyatti deebifamuu fi dhaabbiidhaan viizaa USA gonkumaa akka hin arganne ta'uu akka malu beeksisanii jiru. Maatii firiyyaa seeraan ala USA jiran yoo qabaattan qe'eetti akka deebi'an yeroon itti himtan amma jechuunis dhaaman. Mesingaan dhaamsaa kamisa baasaniin waa'ee ragaa waliin dha'uun viizaa argachuuf yaaluu balaanni qabu ibsuudhaan akeekkachiisan. Adeemsi viizaa USA addunyaa irratti saamanaadha kan jedhan Mesingaan namoonni hin hubanne gariin ragaa sobaa iyyata dhugaan taanee fi erga viizaan isaanii raawwate seeraan ala achi turuun sirnicha goyoomsuuf yaaluu jedhanii jiru. Haala kanaan yoo seera cabsite ni adabamta, deebitee United States akka galtu hayyaman argattus jedhu. Faayidaa kamuu caalchifattee USA'tti seeraan ala yoo imalte jireenya kee dhabdaa, miidhamaa yakkamtootaa taataa yookaas immoo galmee egeree keef kan maatii kee dukkaneessuu qabaattaa jedhan Mesingaan. Nama seeraan ala USA jiru yoo beektan wanti gaariin isaaniif gochuu dandeessan qabamuu isaanii dura achi akka ba'an gorsuudha. Gara USA imaluuf achi turuuf karaa sirrii qofa namni akka filatus Mesingaan dhaamanii jiru. Mesingaan lammiilee seera malee USA galan qofa osoo hin taane namoota isaan gargaaranis gaafatamoo gochuudhaaf bulchiinsi Trump murannoo qabaachuu beeksisanii jiru. Kanneen namoota seeraan alaa olii gadi daddabarsanii fi aangawoota mootummoota alaa hojii akkasii keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfiin ni fudhatama jedhanii jiru. Ministeerri haajaa alaa USA Marco Rubio dhiyeenya kana imaammata to'annoo viizaa haaraa aangawoota alaa ilaallatu kaa'uus ambaasaadar Mesingaan ibsanii jiru. Imaammatichi hojjettoonni immigireeshinii, gumuruukaa fi buufataalee doonii godaansa seeraan alaa dhabamsiisuu irratti fufsiisuuf ga'ee ba'an ilaallata. Akka seera kanaatti aangawootni biyyoota alaa kunniin nageenya USA'tti rakkoo uumuu waan jiranii fi ofii isaaniis USA galuuf hayyama hin argatan jechuudhaan ibsanii jiru. Taphataan Manchester City Kevin De Bruyne xumura bara dorgommii kana kontiraatni isaa gaafa xumuramu kilabicha akka gadhiisu beeksise. Taphataan kun erga bara 2015 Wolfsburg irraa City seene as waancawwan 16 injifatee jira. Kanneen keessaa 16 waancaa Premier League yoo ta'u tokko immoo Champions League dha. Kevin De Bruyne deeggartoota kilaba adda addaa fi namoota kubbaa miilaa jaallatan biratti taphataa jaallatamaadha. Taphataa callisaa baay'een dubbanne garuu kubbaa qixa barbaadamtetti ergee garee isaa gammachuun kan mirqaansu taphataa addaa yoomiyyuun dagatamneedha. Waa'ee taphataa kana leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan yoo dubbatan utubdoota ijoo biyya kana keessatti taphatan keessaa tokko jechuudhaan injifannoo isaa wajjin galmeessee caqasuudhaan jajee jira. Utubaan lammii Belgium City'dhaaf taphoota 413 taphatee galchii 106 galchee jira. Kubbaan miilaa gara keessanitti na fide magaalaa kanattis jechuudhaan De Bruyne miidiyaa hawaasummaa isaa gubbaatti katabee jira. Dilbata alanaa taphni darbii kilaboota Manchester lamaan Manchester United fi Manchester City gidduutti taphatamus Kevin De Bruyne'dhaaf taphasaa isa xumuraa ta'uu isaati.